وانا قبون كوني أبابات من أنجين دوبادات وان بشان نسنا كوديت بشان جين دوبادات واني بونسنا كوني أبابات بشان جين دوبادات وانا لكانا كوديت لمي جين دوبادات guyyaa tokkotti gudeedameen ulfaa'een HIVnis naqabe godina Wallagga Lixaatti kan dhalatte mooleet akkaataan guddina ishee haala mijataa keessatti hin turre haati koo abbaa malee ni guddifte qoraan gurgurtee rakkoo meeqa dandeessee ni guddiste gaafa humna isheetii ol ta'u ana namaaf na kennite mana namaatti baradheen guddadhe jetti barumsa ishees manuma namaa hojjechaa kutaa 12ffaa xumurte qabxii gaarii waan arganneef bara 2000 torba mana namaa kana dhiistee hojii humnaas ta'u hojjechaa barumsa ishee itti fufuu fi harmee ishee hiyyummaan miila qabe gargaaruuf imala jalqabde magaalli isheen hojjechaa barachuuf waldhaansoo jireenyaatti mo'achuuf filatte ammoo Bishooftuu ture magaalli Bishooftuu ammoo akka jireenya baadiyyaa Najjoo kan isheen keessatti guddatte wal fakkaataa ta'uu dhabuun bakka muccoon jireenyaa itti ishee jalqabe ta'uu yaadatti mooneeti yeroos haala jireenya magaalaa kanaa hin beeku afaan wallaaluunis rakkoo biraati kanaaf namoota waliin akkam barbaadetti wal qunnamee hojii argachuuf na rakkiseera jetti mooneeti taateen Bishooftuutti guyyaa tokko ishee mudate garuu jireenya ishee kallattii isheen hin yaannetti kan oofe abdiis kan kutachiise ture ani bilbila haasa'aan karaarra deema ture namoonni sadii natti dhufanii na dubbisanii afaan Oromootiin na dubbisnaan nan gammade anis rakkoo kiyya itti himadhe isaan keessaa inni tokko hoogganaa dhaabbata wayii akka ta'ee fi akka na qacaru waadaanaaf seene jetti waan baay'ee erga haasofsiisaniin booda gulantaan itti aanu adeemsa qacarrii fakkaatu gaggeessuudhaan gara bakka waajjira jedhameetti isaan waliin imalte mooneet ragaalee barnoota ishee qabattee deemaa waan turteef yeroo suma adeemsa qacarrii raawwachuu akka danda'amuu fi namni sin qacara jedhus kunis chaappaa adda addaa qabatee waan jiruuf adeemsichi shakkuufillee akka nama rakkisu dubbatte namoonni kun sadii waan ta'aniif ani keessi kiyya shakkiin godhanne namoonni lamaan akkuma kiyya akka hojii qaxaramuuf deemanitti kan wajjin bakka waajjira jedhamee deemne ani immoo namni afaan ani danda'u haasa'u na qunnamuu isaatiif isaan argachuu kootti baay'een gammade jechuun himte qe'een ishee fuudhanii deeman kun mooraa bal'aa kan waajjiraas mana jireenyaas hin fakkaanne kan namnuu waan keessa jiraatu hin fakkaanne ta'uu yaadatte hangi honaatti mooneet gochi kun kiyyootti akka ishee dhiyeessuuf jiru shakkuu hin dandeenye diraamaan taatota sadaniin hojjetamus ittuma fufee jalqaba akkuma manicha geenye jarri lamaan na dursanii seenanii ani immoo ala taa'een dabaree ittiin qacarrii hojii raawwadhu eegaan ture namoota kanaaf yeroo chaappaan rukutamuu fi anuma taa'een dhagaa jette mooneet namoonni lamaan hamma turanii akkuma nama qacarrii raawwateetti ba'anii deemanii fagaatanii amma dabareen kan mooneeti waan ta'eef suuta jettee ulaa dhooftee mana nama qacarrii raawwate jedhamee kanaatti seentee qoy chaappaa si rukuteen si qacara osoo jedhu yeroo natti fudhachiise anis taa'eetuma osoo eeguu tasuma ka'ee balbala cufee fuula kiyya mormaa ol wayiin haguugee ija koo akkan argine akkan sagaleen dhageessisnes godhee na gudeedi jetti guyyaa sana dhukkubbii hamaan waan itti dhagahamees ofis ta'e nama ishee miidhe kana beekuu akka hin dandeenye yaadatti halkan sana achuma bulchee gara ganamaa yeroon ani gara of beekuutti dhufaa deemu na fuudhee bakka isaa hin beeku karaa irratti nagatee na biraa deeme jetti durumayyuu ani karaa deemtuun ture manallee hin qabu namoonni beekullee hin qabu hojii barbaachaaf hin bahe yeroo sanatti karaarra ciisee rakkoo haadha kiyyaatu natti dhagahama ture haati koo akkas rakkattee qoraan baatti na guddiste osoon isheefillee hin dabarsin jireenya kiyya hubadee jedheen baay'ee natti dhagahame jetti mooneen erga karaarratti kuftee miirota lama waliin waldhaansoo keessatti turte of ajjeesuu moo dhiisu kan jedhu tarkaanfii ofirratti fudhachuuf qalbiin koo takka dhiisii takka godhii naan jedha ture jetti dhumarratti kunumaa miti kan kana caaliyyuu nan darba inuma yaala malee of hin ajjeesu jedheen murteesse nama waan miidhe kana itti himadhullee dhabuun garuu caalaatti na miidhe jettiin boodarra birrii of harkaa qabdu keessaa 200 mana kireeffattee hojii humnaa hojjechuu eegalte haadha ishee rakkoo keessaa baasuun galma ishee kan dhumaa ture jireenya hojii humnaa hojjechuurra biyya alaa baatee hojjechuu wayya kan jedhuun adeemsa garas ishee geessu jalqabuus ni himti yeroo kanatti ture rakkoon dabalataa miidhama kan biraa itti fiduu jiraachuu kan barte
adeemsa biyya alaa bahuu kana jalqabeen paaspoortii baaseen qorannoo fayyaa irratti hin gahe. Qorannoo fayyaa kana irratti waan takka hin eegneen dhagahe. Ulfa qabda naan jedhanii jetti Mooneet. Miidhama amma duraarraa osoo hin bayyaannatiin ammoo rakkoo dabalataa keessa seenuun kiyya garmalee haamilee na miidhes jetti. Ulfa ta'uu koo takka yaadee waan hin beekneef mana yaalaa biraa deemeetiin ilaalame. Ulfa ji'a 4 fi guyyaa 13 ta'eera naan jedhani. Miirri ulfaa'us takkaaf natti dhaga'amee hin beeku ture. Nama akkana na godhe kana sila argachuu hin danda'u jedheen rakkinuma kiyya waliin haa ta'u jedhee danda'e jetti. Erga hojii humnaa hojjechuu eegaltee namoota waliin hariiroo qabaachuu waan dandeesseef waan ishee mudate kanallee mariisisuuf carraa argachuu simti. Waan tanarra gahee tokko lama jedheen itti hime isaanis mariisise. Hunduu yaaduma mataa isaanii naaf qoodanii ni jajjabeessaa turanii jetti Mooneet. Yaalli meeltoon hojii ishee tokko kenneef garuu rakkoon sadaffaa guyyaa tokkotti itti fe'ame akka bartuuf kan ishee gargaare ture. Namni waliin hojjennu tokko deemii dhiiga kee qoratami erga kana taatee naan jedhe. Tole jedhee yeroon deemee dhiiga koo qoratamu vaayirasii HIV dhiiga koo keessatti argame jetti Mooneet. Miiraa yeroo sana keessa turte yaadachaa yeroo rakkina ishee kana BBC'tti dubbattus imimmaan ishee lakkuun illee isheerra yaa'aa sagaleen ishees ni ciccita. Ta'us jireenya koorraa dubartoonni ni baratu himuun qaba jettee miira keessa ishee waliin wal'aansoo wal qabaa seenaa ishee dubbachuu itti fuftee. Kan kana duraarrayyuu amma baay'ee miidhame. Hamileen koo baay'ee gadi bu'ee ammaan booda barachuufis hojjechuufis hin danda'u. Maaltu na eeggata isa jedhu yaadeen sammuu kiyyattuu deebiin dadhabee jechuun miira yeroos keessa turte dabalataan haasofti. Booda irrattis hordoffii fayyaa taasisuuf murteessite. Gorsa ogeessatoo fudhachaa qoricha fudhachuu itti fufte. Ta'us jiraachuuf hojjechuun dirqama waan ta'eef dhibee kana waliin hedduu akka darramte yaadamti. Ulfi koos guddateera. Hojii humnaa yeroon hojjedhu immoo miirri dadhabbii natti dhaga'amee dhiiga na tufsiisaa ture. Yaadni natti baay'atee booda hojjechuus nan dadhabe jetti. Boodarra dhaabbata gargaarsaa tokkotti fudhatamtee deeggarsa barbaachisu hunda argachuun daa'ima ishee nagaan deesse. Ogummaa adda addaas barachuu himti Mooneetiin. Dhaabbatichi deeggarsa gorsaa kan maallaqaa kan ogummaa waan kenneefiif amma magaalaa Adaamaatti mana ciree banatee namayyuu qacartee hojjechaa jirti. Daa'imni ishees vaayirasicharraa bilisa ta'uufiin hedduu akka gammadduu fi balii argattuun haadha ishees gargaaraa akka jirtu himti. Dubartoota akka isheefis dhaamsa akkanaa dhaamteetti. Dubartoonni yeroo baay'ee akka hin taanetti goyyomfamna. Osoon yeroo sana rakkina qoqqoofa ilaaluu baadhee namoota sana shakkeera ta'ee rakkinni kun hundi narra hin ga'u ture. Kanaaf dubartoonni namni kam garam akka isaan geessu karaa isa kamtu garam akka isaan geessu sirriitti ilaallachuu qabu jechuun dhaamti. Yeroo rakkina marfamtetti obsa qabaachuunis jireenya koorraa kan hin baradhe jetti Mooneetiin. Rakkinni kamuu ni darbaama. Rakkina sana sodaa murtoon taane murteessuun hin barbaachisu. Rakkina tokko dheessuutti rakkina gara biraatti kufuu hin qabani jetti. Mooneet gara fuulduraaf hojii amma eegalte cimsitee humna qabduun namoota rakkinaan karaa irratti kufan gargaaruuf mul'ata qabaachuus BBC'tti himteetti. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan maqaan hoggaasaa Mooneet jedhamee BBC'n qopheesse kana fakkaata. Nageenya kiyyallee isiniin dagannee nagaan guutuun bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu kan obboleettii keenya kanarraatii hedduu barattu jedhee yaadama. Yoo jaallattan laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun chaanalii Oromiyaa 24 deeggaraa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii kan isiniif dhaamu ani Gammachiis Tashoomeedha. Nakatane kababaate ganala dentenyet lafa garaa kongenye warri wayyaani lana ya babat wani galami lana tiari mari fira jajaba dokadara wana gabuna kodi ya babat minanga endo padat wan bishanis na kodet bishanga endo padat wani bunis na kodi ya babat bishanga endo padat wana lagana kodet lamiga endo padat
guyyaa tokkotti gudeedameen ulfaa'een HIVnis naqabe. Godina Wallagga Lixaatti kan dhalatte Mooleet akkaataan guddina ishee haala mijataa keessatti hin turre. Haati koo abbaa malee nu guddifte. Qoraan gurgurtee rakkoo meeqa dandeessee nu guddiste. Gaafa humna isheetii ol ta'u ana namaaf na kennite mana namaatti baradheen guddadhe jetti. Barumsa ishees manuma namaa hojjechaa kutaa 12ffaa xumurte. Qabxii gaarii waan arganneef bara 2007 mana namaa kana dhiistee hojii humnaas ta'u hojjechaa barumsa ishee itti fufuu fi harmee ishee hiyyummaan miila qabe gargaaruuf imala jalqabde. Magaalli isheen hojjechaa barachuuf wal'aansoo jireenyaatti mo'achuuf filatte ammoo Bishooftuu ture. Magaalli Bishooftuu ammoo akka jireenya baadiyyaa Najjoo kan isheen keessatti guddatte wal fakkaataa ta'uu dhabuun bakka muccoon jireenyaa itti ishee jalqabe ta'uu yaadatti Mooneeti. Yeroos haala jireenya magaalaa kanaa hin beeku. Afaan wallaaluunis rakkoo biraati. Kanaaf namoota waliin akkam barbaadetti wal qunnamee hojii argachuuf na rakkiseera jetti Mooneeti. Taateen Bishooftuutti guyyaa tokko ishee mudate garuu jireenya ishee kallattii isheen hin yaannetti kan oofe abdiis kan kutachiise ture. Ani bilbila haasa'aan karaarra deema ture. Namoonni sadii natti dhufanii na dubbisanii afaan Oromootiin na dubbisnaan nan gammade. Anis rakkoo kiyya itti himadhe. Isaan keessaa inni tokko hoogganaa dhaabbata wayii akka ta'ee fi akka na qacaru waadaa naaf seene jetti. Waan baay'ee erga haasofsiisaniin booda gulantaan itti aanu adeemsa qacarrii fakkaatu gaggeessuudhaan gara bakka waajjira jedhameetti isaan waliin imalte. Mooneet ragaalee barnoota ishee qabattee deemaa waan turteef yeroo suma adeemsa qacarrii raawwachuu akka danda'amuu fi namni sin qacara jedhus kunis chaappaa adda addaa qabatee waan jiruuf adeemsichi shakkuufillee akka nama rakkisu dubbatte. Namoonni kun sadii waan ta'aniif ani keessi kiyya shakkii hin godhanne. Namoonni lamaan akkuma kiyya akka hojii qaxaramuuf deemanitti kan wajjin bakka waajjira jedhamee deemne. Ani immoo namni afaan ani danda'u haasa'u na qunnamuu isaatiif isaan argachuu kootti baay'een gammade jechuun himte. Qe'een ishee fuudhanii deeman kun mooraa bal'aa kan waajjiraas mana jireenyaas hin fakkaanne kan namnuu waan keessa jiraatu hin fakkaanne ta'uu yaadatti. Hangi yonaatti Mooneet gochi kun kiyyootti akka ishee dhiyeessuuf jiru shakkuu hin dandeenye. Diraamaan taatota sadaniin hojjetamus ittuma fufe. Jalqabaa akkuma manicha geenyeen jarri lamaan na dursanii seenan. Ani immoo ala taa'een dabaree ittiin qacarrii hojii raawwadhu eegaan ture. Namoota kanaaf yeroo chaappaan rukutamuu fi anuma taa'een dhagaa jette Mooneet. Namoonni lamaan hamma turanii akkuma nama qacarrii raawwateetti ba'anii deemanii fagaatanii. Amma dabareen kan Mooneeti waan ta'eef suuta jettee ulaa dhooftee mana nama qacarrii raawwata jedhamee kanaatti seentee. Qoy chaappaa si rukuteen si qacara osoo jedhu yeroo natti fudhachiise. Anis taa'eetuma osoon eeguu tasuma ka'ee balbala cufee fuula kiyya mormaa ol wayiin haguugee ija koo akkan argine akkan sagaleen dhageessisnes godhee na gudeedi jetti. Guyyaa sana dhukkubbii hamaan waan itti dhagahamees ofis ta'e nama ishee miidhe kana beekuu akka hin dandeenye yaadatti. Halkan sana achuma na bulchee gara ganamaa yeroon ani gara of beekuutti dhufaa deemu na fuudhee bakka isaa hin beeku karaa irratti nagatee na biraa deeme jetti. Durumayyuu ani karaa deemtuun ture manallee hin qabu naman beekullee hin qabu hojii barbaachaaf hin bahe. Yeroo sanatti karaarra ciisee rakkoo haadha kiyyaatu natti dhagahama ture. Haati koo akkas rakkattee qoraan baatti na guddiste osoon isheefillee hin dabarsin jireenya kiyya hubadee jedheen baay'ee natti dhagahame jetti Mooneet. Erga karaarratti kuftee miirota lama waliin wal'aansoo keessatti turte. Of ajjeesu moo dhiisu kan jedhu tarkaanfii ofirratti fudhachuuf qalbiin koo takka dhiisi takka godhi naan jedha ture jetti. Dhumarratti kunumaa miti kan kana caaluyyuu nan darba inuma yaala malee of hin ajjeesu jedheen murteesse. Nama waanuma miidhe kana itti himadhullee dhabuun garuu caalaatti na miidhe jetti. Boodarra birrii of harkaa qabdu keessaa 200 mana kireeffattee hojii humnaa hojjechuu eegalte. Haadha ishee rakkoo keessaa baasuun galma ishee kan dhumaa ture. Jireenya hojii humnaa hojjechuurra biyya alaa baatee hojjechuu wayya kan jedhuun adeemsa garas ishee geessu jalqabuus ni himti. Yeroo kanatti ture rakkoon dabalataa miidhama kan biraa itti fiduu jiraachuu kan barte. Adeemsa biyya alaa bahuu kana jalqabeen paaspoortii baaseen qorannoo fayyaa irratti hin gahe. Qorannoo fayyaa kanarratti waan hin takkaa hin eegni hin dhagahe. Ulfa qabda naan jedhanii jette Mooneet. Miidhama amma duraarraa osoo hin bayyaannatiin ammoo rakkoo dabalataa keessa seenuun kiyya gar malee haamilee na miidhes jetti. Ulfata koo takka yaadee waan hin beekneef mana
mana yaalaa biraa deemeetiin ilaalame. Ulfa ji'a afurii fi guyyaa 13 ta'eera naan jedhani. Miirri ulfaa'us takkaaf natti dhaga'amee hin beeku ture. Nama akkana na godhe kana sila argachuu hin danda'u jedheen rakkinuma kiyya waliin haa ta'u jedhee danda'e jettiin. Erga hojii humnaa hojjechuu eegaltee namoota waliin hariiroo qabaachuu waan dandeesseef waan ishee mudate kanallee mariisisuuf carraa argachuu simtiin. Wanta narra gahee tokko lama jedheen itti hime isaanis mariisise. Hunduu yaaduma mataa isaanii naaf qoodanii na jajjabeessaa turanii jetti Mooniit. Yaadni miiltoon hojii ishee tokko kenneef garuu rakkoon sadaffaa guyyaa tokkotti itti fe'ame akka bartuuf kan ishee gargaare ture. Namni waliin hojjennu tokko deemii dhiiga kee qoratami erga kana taatee naan jedhe. Tole jedhee yeroon deemee dhiiga koo qoratamu vaayirasii HIV dhiiga koo keessatti argame jetti Mooniit. Miiraa yeroo sana keessa turte yaadachaa yeroo rakkina ishee kana BBCtti dubbattus imimmaan ishee lakkuun illee isheerra yaa'aa sagaleen ishees ni ciccita. Ta'us jireenya koorraa dubartoonni ni baratu himuun qaba jettee miira keessa ishee waliin wal'aansoo wal qabaa seenaa ishee dubbachuu itti fuftee. Kan kana duraarrayyuu amma baay'ee miidhame hamileen koo baay'ee gadi bu'ee ammaan booda barachuufis hojjechuufis hin danda'u maaltu na eeggata isa jedhu yaadeen sammuu kiyyattuu deebiin dadhabe jechuun miira yeroos keessa turte dabalataan haasofti. Booda irrattis hordoffii fayyaa taasisuuf murteessite. Gorsa ogeessatoo fudhachaa qoricha fudhachuu itti fufte. Ta'us jiraachuuf hojjechuun dirqama waan ta'eef dhibee kana waliin hedduu akka darramte yaadamti. Ulfi koos guddateera. Hojii humnaa yeroon hojjedhu immoo miirri dadhabbii natti dhaga'amee dhiiga na tufsiisaa ture. Yaadni natti baay'atee booda hojjechuus nan dadhabe jetti. Boodarra dhaabbata gargaarsaa tokkotti fudhatamtee deeggarsa barbaachisu hunda argachuun daa'ima ishee nagaan deesse. Ogummaa adda addaas barachuu himti Mooneetiin. Dhaabbatichi deeggarsa gorsaa kan maallaqaa kan ogummaa waan kenneefiif amma magaalaa Adaamaatti mana ciree banatee namayyuu qacartee hojjechaa jirti. Daa'imni ishees vaayirasicharraa bilis ta'uufiin hedduu akka gammadduu fi galii argattuun haadha ishees gargaaraa akka jirtu himti. Dubartoota akka isheefis dhaamsa akkanaa dhaamteetti. Dubartoonni yeroo baay'ee akka hin taanetti goyyomfamna. Osoon yeroo sana rakkina qoqqoofa ilaaluu baadhee namoota sana shakkeera ta'ee rakkinni kun hundi narra hin ga'u ture. Kanaaf dubartoonni namni kam garam akka isaan geessu karaa isa kamtu garam akka isaan geessu sirriitti ilaallachuu qabu jechuun dhaamti. Yeroo rakkinaan marfamtetti obsa qabaachuunis jireenya koorraa kan hin baradhe jetti Mooneeti. Rakkinni kamuu ni darba. Rakkina sana sodaa murtoon taane murteessuun hin barbaachisu. Rakkina tokko dheessuutti rakkina gara biraatti kufuu hin qabani jetti. Mooneet gara fuulduraaf hojii amma eegalte cimsitee humna qabduun namoota rakkinaan karaa irratti kufan gargaaruuf mul'ata qabaachuus BBCtti himteetti. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan maqaa moggaasaa Mooneet jedhamee BBC'n qopheesse kana fakkaata. Nageenya kiyyallee isin hin daganne nagaan guutuun bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu kan obboleettii keenya kanarraatii hedduu barattu jedhee yaada. Yoo jaallattan laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun chaanalii Oromiyaa 24 deeggaraa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii kan isiniif dhaamu ani Gammachiis Tashoomeedha. Nakkattaane kababbaate gannala deentenyet lafa garaa koongeenye warri wayyaanii lana yabbabbaat wanii gallamii lanaat yaarii marii firaa jajjabaa dhokaa daray.